إنا لله يويا أرانتنا مال تاتي خباتي كمراتي تسدابتي في ناسيتا خباتي ينجراسا أكاس تاتو جرا وجي مري جرتي جتودا مري مالي أسيتبو أكتو دكين نم مرتيني مال تاتي أنكنا ديغاتو سجرا هنكنا ديغا خمالي أسيتبو أنكنا ديغا سمت جرا tole maal taate mee naayimi qawaanumati taateettu na dhibe maal taate adhufte reefu maanta nasii mana jiru sidisa sibiraan kunneen duraanuu ni beektaa mijaartiin tiyyaa mala hinaaffaa tokko qabdi edumaan dhimma hojii takkaaf xiqqisho alatti dhedhibaa'ee mana gale achumaan irratti tabiraa ilaallachuu jirteettee yaa'uma mana keessaan na jalqabde tole achii boodoo maaltu ta'e arraan tanaanis bu'aa hojiin seennee caljeetumaan hirriiba qayyatti fufe jidduma saatii jaalaa kanaa tana kunoo isuma zeeta danfifattee narra naquudhaaf kooddan naqu jirtuun hirriibaa lafaa xulloo bitti jee yoo maal naan jette gaariidha ni beekta maal siin jette duuba hirriibaa xullub jeetumaan zeeta kana akkam godhuuf koodda qicaa jee hangaafannaan bara ambaashaa nu godhu deema tanaaf nasi qicaa naan jette duuba ambaashaa zeeta danfisanii irraa qicanni jennaan bare saddisti baay'ate saniifin irraa hirrisee naan jette achi booda anumaa zeeta sibira kaa'u deemu bara hirriibaa kaatee naan jette hayaanii rafaa fidiina bira kaayii ammoo son ambaashaatti jettu nyaanni rafu dafee ambaashaa godhii jeetiniin mataa lafatti deebise duubaati osoo zeenis irratti naqamin maaltu ari'aasi fide anumaanii rafa jee eegaan mataa lafatti deebise booda kunoo meeshummaa manaa ka guutuu caccabee qashaf juuttiin hirriibaa lafaa utaaleen sin jee waan isin meeshaa guutuu caccabseef naan gaafatin mana guutuu daayittee fitte suuraa manarraa san hunda guurtee caccabsite akka ati kaatee aartee zeeta san qaamaan dhiqattuuf isin wallee meeshaa manaa caccabsuun dhabdu noo akkas miti ilaal wanni isin meeshaa san hunda caccabsiteef aara isin osoo yoo zeetan irratti naqanan hirriibaa dammaqe san aara kiyya meeshatti baatee meeshaa hunda turaabalee naayite kurno manaa baafattee jirtiin sin jee waan isin meeshaa akka caccabsiteef aannan gaafatin tiyya yoon amma qabee mana si geesse bakka walii ejjituun qabduun sin jee dhaynee laalla akkam jette isiin ammoo jaarsa shakkan zeetaan qaama dhiqanii eessuma abbaasitti dhageesse zeeta sii danfifatti duraan ajaa'ibumma barana'ee dhalaanis waan ajaa'ibaa eegalte fakkaata koottuun hundeem ijumateetiin waan ta'e hunda laalta kun olaal ijumateetiin meeshaa hunda caccabsitee fixee tiivii sin nan bifne wooma takka nan bifne jaartii gaarii qabaachuun kun hokkanaan sin jaa ati suttumaan taaquba qabaadhu itti aanee ka caccabee walitti mammaramee ganaa zeetaan raphamuu taa'usi yoo waan isin sin jette godhuu baatte soma kaa fuudhee magan bagumaan fitti fuudhinaani boo maal ajamsi gara biiroo keenyatti dhufte beeksisa isin baaftan harkeetiin dorgomuudhaa dhufe tole gaariidha osoo gara dorgommiitti hin dhufin gaafilee takkaa fi lamatan kormaa kabbaateetu jira sansi gaafadheetiin achi booda dorgommii dabruu fi darbuu dhabuu kee si hubachiisa tole na gaafadhu inspektar tole gaafiinis akkana dhiira waraana araddaatiin milishaayuuniif jenne dhalaa waraana araddaatiin maal jenna inspektar gaafiin akkanaa maali dhiira waraana araddaatiin milishaayuuniif jenne dhalaa waraana araddaatiinis milishuma jenna ka lakkiin arganne dhiira waraana araddaatiin erga milishaa jenne dhalaa waraana araddaatiin milishaa hin jennu irra deebitee carraa tokko yaaluudhaaf carraa ni qabda inspektar ganda keenyatti milishuma jaamaga akkas taatu ganda keessan milishaan hin jiru jechuudha yes amma naa dhufte kunoo inspektar milishtitti xafashuu duudhan dharraa tajaarsa dhabdee taate wadaaddara tun faayidaa hin qabdu aree akaraa gaaraa sifaaranii jirti bada gowwaa namaa waraana dhaabbate eessaa dhufte amma duraan barbaannee dhabne dardara akkanaa duraan moga galleet keenya nyaachuu jirra jireenyi qaala beelaan du'uu irra biyyumaaf qabsoonee du'uu irra jira inspektar dubbii dhiisina galmeessi amma waa biyyaa fi miti beekadhu gurbarti maaliifin beelaan du'a jetteetu dhufteeti malee atiin qabdu jaalala biyyaati fuula kiyyaa dura akka ibadi asi obboleeso maal asii keessummeessu
waan takka illee nan keessummeessiniiti maallaqaan kaleessa dhufee as kaa'ee kuti tokkoon akka jiruu fi akka hin jirre adda baafachuudhaa dhufe. Maallaqa eegama baankii keessee booda deebitti amma ammatti lallaaluun akka seeratti dhorkaadha. Maallaqa eegama baankii kaayyattee maallaqni kee amaanaa sirraa kee ballee siif kenna. Amaanaan kee ammallee numa jira maallaqni kee namni baasee nyaatu hin jiru bakkuma guyyuma barbaatti baafata. Isin warri mana baankii kun bar waa amantaan qabdanii maallaqa biraa bakka irraa fiddanii namaalli keessan isin qabdanii maallaqumaan an isin bira kaayee kana baaftanii namaa kennitanii namnichi booda dalagateenii anammoo maallaqni kiyya kannaaf jiratti quba qabu kan waa takka illee naannafin namni dalagateenii dhala deebisaa jechuudha. Saniifuu maallaqni kiyya akka baaftanii nama tokkollee fillee keessine. Keessaafuu gurbaa ollaa kiyya Ahmadsan maallaqa kiyya kana liqeessanii fi dhageenyaan mana kanaan guggubaa qaba. Dhaabutti obbolee isoo hin dogoggorini qarshii kumaa 500 abbaa keetiitu na sirraa fuudhee liqeeffataa'u. Kanaafuu kootu bira duudeem qarshii kumaa 500 fittee akka nama miiliyoona 5 fitetti nam tokko irraa liqeessinaa jetta. Yeroo ammaa tana keessatti kumaa 500 jechuun kumaa 100 fi 500 jechuudha laala obboleettii tarana. Hin dogoggorin isin ji'aatu waan biraan qabdu maallaquma kiyya tateessee lakkaa'aa ooltuuma jirta. Niiraan takka boruus ganama dhufeetiin laala iftaanis ganama dhufeetiin laala guyyaatti aanus ganama dhufeetiin laala. Maallaqni kiyya bakka jiraachuu dhabnaan morma kanaan sirraa kuta kaalletti tarana. Tole ijannoo keetillee harkeetiin jira. Mee dhimmiti jabduun akkanatti akka gama keenya dhuftu si kakaaftee si fiddee mee gabaabsiti irraa nu himi. Wanti iyya guddaan tan akkaan gama keessan dhuftu na goote keessaa takka anaa fi abbaa manaa kiyyaa kanaatu walii galuu dide. Akkamitti yoo kiyyaa walii galtaniituma bultii hojii jaartan na fakkaata. Ammaan tana maaltu guyyaa keessa akka isin waliin galle isin dhorke. Kabajamoo abbaa seeraa duraan walii gallee bultii wajjin jaarruusi amma garuu afaan walii wallaallee jirra walii galuu dadhabne. Rakkoon teessan guddaan isin lamaan akka waliif hin galle isin dhorka maali? Mee gabaabsi sanirraa isin ibsi. Bakki irratti hirmaatana kabajamoo walii galuu dinne bakka hirriibaa tana inni hirriiba galgaluudhaa fi ati wajjin ramnaa naan jaa ani immoo xiqqisoo hafuura fudhadhee galgala tokko lama jidduu bullee deebilee wajjin rafnuu hin jaan bakka tanatti ilaalu walii galuu dadhabne bakka tanatti jaa seerri akkam jaa seerri waa'ee hirriiba jaarsa jaartii tanarratti waan juuyuu qabaate asumaan nu himime. Bakka tanatti wanni seerri akkasitti faanfatti kayyatan adda baasee lafa kaa'e hin jirtu. Garuu immoo erga abbaa mana keetii ta'e galgaluu wajjin rafuu qabdaatis. Hafuura fudhadheetti walitti deebinaa ati harkaansitumuu hin jiru. Yoo harkaansitumuu jiraate ammaan tana iyyate jiratee kasi banuu qabda. Amma seerritti siif gaafachisa. Malee bakka hirriibaa tanatti wajjin rafuu qabdaan jaa akka kiyyaatti hin bana. Kabajamoo abbaa seeraa gomaa makinaatti yooniif keessaa baala qiyaasa itti afuufan dhoo'ee faayidaa laata. Anis akkasi daddaabadde amma xiqqisoo yoon jettu naafuraan furanne anis lubbuun dhoowwuun kiyya yookaan du'uun kiyya waan shakkii takkaallee hin qabne. Saniifuu ani haadha manaa isaati dura hin dhumu har tokko hin deemu biraan jira halkan roobuu qabnaa immoo ani lubbuun qaba yooniif du'u naan jette qofa kan galgala wajjin rafuu taatu malee hafuura fudhachuun qabuun. Amma wanni ati godhuu qabdu yooniif jiraatte galgala ganamatti nyaata isa keessatti fedhii dabalu kan ati gootuuf san irraa dhaabdee nyaata isarraa fedhii xiqqeessu qofa yooniif gooteefi furmaanee dhufuu danda'a malee nuti furmaata kanuu hin dandeenyu. Dhimma jaarsaaf jaartii jidduu gallee karoora baafnee nuti isini guyyaa kana rafaa guyyaa kana hin rafina jechuu hin dandeenyu. Guyyaa mugaatii isin qabdi hundaa'uu rafuu dandeessan. Kanaafuu nyaata fedhii isaaf dabalu kan ati gootuuf san irraa dhaabuu qabda. Kana qofaatu furmaata akka kiyyatti. Kalas. Maal hajamte maal asii fajajamu mee maal si fide? Nyaanni maaltu jira mee gad lakkaawi waan jira. Nyaatarraa piizaan jira, bargar jira, xibsiin jira, qilqil jira, shoroon jirti, qaywwatiin jira, bayyaayina jira, wannummaan hin jirre hin jirtu lafee qabduu fi tan qabne jidduu. Hoo gurbaa maali ministeeraa dhufe si fakkaatte moo kaantibaa magaalattiiti? Bargar jira, piizaan jira kan jettee naan lakkootuuf dura nyaata xixiqqarraa eegale kaa shoroon jira, biddeenni jira, paastaan jira, ruuzni jira, makroonni jira. Asirraa lakkaa'uun beektanis isin afaan keessan.
Maali moo ministeera dhufees? Maaluma wanni kanaa waanuma akka mas keessa hojjeta. Waan fittuu qoonqoo nyaachuu jaalata. Qoonqoo dila tana nyaachuu jaalattee kan lakkootte malee waa dalagaa fi miti quba qabaadhu namatti. Ati tarsanii sin dhibiniti maaliin siif ajajama maaliin siif hidhammaan tana. Piizaa takkanaa fidi waan takkallee dhugaatii juuza hundarraa hambisi waan takkallee dhuguun barbaadu ani bishaan qofa yoo ta'e naaf iddoo wajjin. Boo maaliif akkatti jettee burtii tana baasee na laalta? Eega nyaataa naaf deddeebiin beektu ati bada beelawaa. Goggogaa hanxii lafe nyaadhuu quufi beelawaa akka kanatti kanaa laalaa miti beelawaan fettuusi bada abaar deddeemu.